warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota Hayaat Open keessanuu baga jiraattan jirtu isiniin jecha adda guyyaa irraa maal qabattee dhuftee maal fiddee dhuftee yoo jettan Zabibaaf Hayaat samoora kana wal dhabanii Zabibaan manaa baatee baddee guyyaa meeqaaf raasaa ganda namaa dhayxee ganda namaa turtee haga anillee dalagaa kiyya dhiisee barbaadaa ture irra geennee jirraa jechuudha. Guyyaa irraa yoo dhufu Zabibaallee galteerti. Hayaatillee mana jirti. Mee waa'ee kanarraa wanni Zabibaan manaa baateef maali? Wanni Zabibaan mana dhiiftee manaa lixxeef maalidha? Hayaattu tumee hayaattu ari'emoo maali sababni isaa ka jedhu gaafiidhaaf ija keessan duratti kaameraa qopheeffadhee isaan lamaan fidee dhufee jira. Mee kanumarraan daawwattoota keessanii salaama jedhaati. Salaama gaafadhaa kaatee achi booda mee waan Zabibaa manaa baasee mana ari'e waan Zabibaan taate kawliin dhageen ta'a yoo Zabibaan miidhaa qabaatte Hayaatiin guddoota ol kaafnee mataa buugachiisuuf ta'e. Gaafadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qoonqa qofatu naqabe qoonqi keessatti nagamu ifamanarra ta'a. Sagalee qofa naqabee sirta maal godhate afaan Oromootiin nama afaan Oromootiin dubbatu ture afaan Oromootiin irraa turjumaanuu eegalle irraa turjumaan jechuun afaan Oromoo kama haasamu kan afaan Oromootiin jijjiiru jechuudha. Innaa kana waan ta'eef akkasii qufanna jira hin danda'u maali nuun jetti. Zabiba atillee salaama jedhi maal daawwattoonni si beekanii miti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nuun jette siillee. Innaa kanaafuu mee Zabaa irraa eegallaa mee dura Zabaa miti Hayaat irraa eegallaa. Sababni Zabibaan manaa baateef sababni Zabibaan mana dhiiftee mana irraa dheessitee meeshaa ofii gurattee ganda namaa deemteef maal goote siin jedhe? Ani moo isin goone yaa isin natti leenimne akkanumaan jechuun hiriyoota ta'e fiddee uftaa dalagan baay'ataa ajaja baay'iftanii atis na ajajjaa hiriyoonni ta'ellee na ajajjee naan jetteen. Maal isin dalagduu fudhattan siitamu wanni gamaa gamanaa itti dhaabattanii ajajjaniif jira? Guyyaa mara dhufanii bara isaanuu yeroo qo'annaa dhufanii kalaasoo yeroo qo'annaa san dhufan shaayii banuu danfistee yoo baay'ee. Maal isin maal silaa wanni si ajajjaniif innaan ta'e wanti naachoo isin dhiiraa silaa wanni isin kana godhi jettaniif sababni maal isin kaatanii dalbaddaniin isin nama furnuma nama shani yoo mana kana guuttanii yoo ulfaana yaatan jechuudha. Nama kana keessa namummaan tokkichi shaayii isin dhabu. Barreessinaa diskasii goonaa. Yaada olii fi burqisii akkama kanatti. Innaa kana waan ta'eef Zabibaan dhugaa qabdii hin aartee. Qo'annaa buufamuun isaa waa mana baanii ufanii. Humna isiitii ol ta'ee wanni isiin dalagdu itti ulfaatee dadhabdee kanaaf baatee lixxee egaa baatee lixxeellee immoo maatii keenyatti hin gallee akkasumaan adaadaa ta'e biraa aqumaattu fichi. Dandeettu qaba maatii biratti illee galte maatii biraallee maatiin buruma fuudhee ol deebisaa isiin kophaa jirti siif yaadanii di baroonni isiis bira galchanii akka ati yoo xiqqaate dalagduu hiriyoota kan keetii shaayii danfisii nyaata kana godhii fi nyaanni kun hin taane jedhaatiin azaana godhan jechuudha yoo bootti kanaafuu situ sirriin goone Zabibaa dhiifama gaafadhu. Anatu hangafa akkami hangamni dhiifama gaafatanaan hin jedhinaa malee. Isin abbaan badiidhaa hangafaa fi maal dhaqxu sun qabu kana keessatti dhugaan dhugaadha. Hangafa uume. Jaalattee gaafatta daawwattoonni haa murteessan. Yoo daawwattoonni keenya dirqama kaatee gaafachuu qabdii Hayaat Zabibaa jettan san isinuu murteessa yookaan immoo akkanumatti yookiin irra dibneetuma Omar akkoo hin jiru bakka dhiifama sii godhe dhiifama naa godhe waliin jechuudha yoo wal bira dhufan sun danda'a isaaniiti. Ani gama kiyyaan dhugaa jirtu lafa kaa'ee dhugaa jirtu dubbadheetiin Hayaatiin akka dhiifama gaafattu isin afurti. Bakka. Mee himattu rakkoo feetu. Isin qaatanatti mataa turte rakkoon isin maal rakkoon isin kam namarraa haasaa ture kana bakka waa'ee rakkoon biraan jiru dubbadhume itti maal si goote isin. Maal dalagisiin jedhe? Uummata akkanaan goone akkuma siin ta'an kan na ulfaatee naan deeme. Hojiin na ulfaatee silaa isin tuwixee iddoo biyya namaa deemtee akka asitti isin ajajjan kana biyya namaatti ajajamte sin taamma wixeetii meeqa nuuf itti fakkaate birrii doolaara meeqa nuuf galchiti si fakkaate ka isin asitti zanaa jedhaatuma dhufaatuma harka kiisa naqattaniitu zanaa jedhaa dhufaa beeku shaayiin meet bunni meet maaliin meet jettaniin kan osoo biyya arabaatti jedhanii bu'aa nu qabdi wixeetii nu qabdi ture.
Naa kana waan ta'eef dhiifama gaafadhu. Daa'ima bar daa'ima firii lama deemtu jirtaati maal gootan akkana jala qabdu. Jechuun osoo deemte jennee bara. Dhiifama gaafa wanni hordoftoonni kiyya je ulaalee yoo isaan lakki badii itti qabda bal dhiifama gaafa unaan jang dhiifa gaafa malee amma hin gaafa akkamillee. Akkamittiin gaafa? Maaf yoo duuba maa buleetti tiyyaa miti akkamii hiriiruu buleetti jaltee yoo taate karaa isiin hin dandeenye karaa kan amana okkubu kana hin gaafa osoo karaa mirga isii sarbituun yookiin karaa yoo xiqqaate mirgi isii cokkonamuun itti deemtee dhiifama hin gaafadhu ta'ee yoo dhiifama gaafa badii qabdaa hiriyoota ta'eetiif maaf ergitanaan jedhan anaa barreessanii osoo hin gaafa amma hin gaafa. Taawwattoota keenya kabajamu. Maatiin kiyya naa ajaju. Ajaja keessan ayaat dirqama zabiibaa dhiifama gaafachuu qabdu yoo jettan komentii jalaan nu barreessa. Waan zabiibaan taate waan zabiibaan mufattee torbee tokkoof hayaatiin bira gadhiiftee manaa deemteef. Ani ba'ee kana hunda ganda kana hunda kan hin beekne ka beeku odoo sareen na nyaatte anfaa ko'ee gaafataatu. Waan balleessite beektaa barbaaddatillee silaa akka warri biyyaan dhageenye. Ati maa barreessuun yoonnoo jechuu didda. Shaffanuuf. Ati maaliif suuquu didda? Ani dhugaatiitti maamiti akkasiin deebituun barbaanne maal godhan adaadaa sanii haa tolu sii deebifte. Walgahii irra turteef malee bara anu soqoon hedduu silaa. Walgahii irra amma akkamitti hidheetiin xiqqoo siina. Maal godhan ani gaafuma duraatu akkuma isin deemtee achi geetteen bilbilanii natti manii dhagayeetii cadhisee nattuun himne eeyyee sirrii adaadaan maannaan jette hin beeyit inni hin beekaa waan sitti mududina. Turtuu jedhu. Ilmoo jaartiin tee maaliif jal'ifte? Rakkoo qabdi jaartiin tee. Jechuun maal godhira isin hin beektu inni isin beektu hin jiru akkana hojjattiin nu bira geesse. Jedhanii bilbilanii natti manii akkasii daawwattoota keenya kabajamu. Awwaan isinattan se'e. Viidiyoo kana akka dhumaatii ishee laakisabsi maal goonu dura hin qabnu. Nusiif yaadnee akka isiin si gargaartu akka isiin koobaa mana kana keessatti ati yookiin namni fe'amellee namni bishaan nama qabu jiraachuu malaa miti ree. Kanaaf bishaan afaanis qabu jennee. Anaaf hiriyoota xiyyaalla bishaan afaaniin nu qabeenyaa ni qabu. Osoo mana kana keessatti yaadde osoo mana kana keessa waa taate namnummaan bishaanummaa siqicu hin jiru jennee fuunee si bira galchine. Kadhannee ummi miila kufnee gara deebineetiin akkasii fuunee. Ilmaan sin gaafanne boonbaafa waan akkanumaan waanuma jaalatuuf itti maxxana malee. Oromummaan galtee agartu komentii daawwattoota kanaa dubbisee ka'ee simatu zabiibaa mataa dhugataa akka. Wallaahi. Simatu mataa dhugataa. Wallaahi billaahi. Isiin immoo zabiibaan nama maraafuu isii macarrashaadhaa ta'umaati. Isima hayaatuma guddoota nama ta'a dhugachiisuuf teennaa adumatu isin afu viidiyoo kanaan viidiyoo itti aanu hayaatiin zabiibaa mataa dhugachiisee akkas isin waraabaa isin viidiyoo kana gadhumaa share like subscribe godhaa olii gabbattansaa viidiyoo Oromoo bannaataachuun ulaala. Gaafa hubannaati Oromoo please guys. Viidiyoo ilaalamaan jiru. Himeen ulaala bannaataachuun silee nutti finnaree nu gabayaa warra oolnuti gurguran. Namni yoo xiqqaate akkana iyya kana dhiisaati namnummaan jaarsummaa dubbii manguddoo dubbii namaa dubbatee yoo beektaa. Jechuun jalaa dubbii namaa guddoo bara. Hin ilaalanii fi. Jaarsummaan guddoo bara. Kana waan ta'eef share subscribe godhaa. Ani yoomiyyuu daawwattoonni hayaata akkanaan qaanfachiifne hin beekaa. Na kabajanii rabbis na kabaju. Si jaalata wallahi maashaallah. Zabiibaa iyyuu jaalatan wallahi. Isin share like subscribe godhaa zabiibaa. Hayaati dhiifama gaafachiifne mataa dhugachiifne akkasii lukallee haa dhugattu mataa. Beekiyya maan deenu goqoon. Share like subscribe godhaa fayyaa ta'a. Labazaa mande. Maaltu bazzee wanni bazzee hin jiru ima dhugataa ima dhugataa. Sinunga ubaa sinunga umiti akkamii laata sinunga odoon maaf eegale sinunga maal ka isan nani mati jaluma isatti kasitti waan himattu kanarratti aara itti qaba akka isatti nani mati waan hin badin illee amma taasise amma badi. Lagi samii miti amma maal godhuun badinii fi kaan itti horwaata isin yoo barbaadde dhiifama eega olii boota na jalaan badin jettee kadhatta malee amma akkaataan itti kadhattu. Hin araaramne bara. Aara olii qabdanii isin aara qabdi. Aara kana eega si fixattee booda na jalaan badinaa. Kanaaf si isa ayikoon ullalchisu. Odoo inni jidduu keenya deemu baatee ol lollu.